Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa. Guyyaa kardhaa jechuun akka lakkoofsa biyyattii kanaatti ammajjii 24/5/2013 qellam Wallaggaa ona gidam ganda abbootee iddoo mana barumsaa askuulii waraanni PP Biltsiginaa Koloneel Abiyootiin durfamtu otoo isheen waraana bilisummaa Oromoo woboo sakattaana jettee joortu waraanni bilisummaa Oromoo itti marsee aleeluudhaan Kumaandar Anaajii kan jedhamtu dabalatee humna PP shan ajjeesuudhaan afur ammoo madoodhaan adabeera. Injifannoon uummata Oromootiif. Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullallee Wuud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullallee Wuud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Breaking. Hooggantoota addee bilisummaa Oromoo keessaa Miikaayil Booranaa fi Kennaasaa Ayyaanaa lagannaa nyaataa eegalanii jiru. Manni murtii ji'a lamaan dura wobii akka ba'an ajaja dabarsullee poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun mirga wobii isaanii dhorkee ji'a lama olii fidaa keessatti kan argaman Miikaayilii fi Kennaasaa Ayyaanaa guyyaa kardhaa mormii lagannaa nyaataa eegaluun isaanii abukaattoon Kadiir Bulloo irraa qulqulleeffannee jirra. Oduu ammee gurraan dhala tokko 2021 Hayyu dureen Oromoo Federalist Congressii Ofiikoon Profeesar Mararaa Guddinaa dabalatee namoonni mana hidhaa Qaallittii Jawaar Mohammad fagaafachuuf deeman daddarbanii achi ari'atamanii jiru. Shamarran Oromoo naannoo Washingitaan jiraatan hidhamtoota siyaasaa Oromoo waliin akka dhaabbatan Gullallee Wuuditti himan. Namoota Oromummaa hidhamanii jiran qabsaa'ota Oromoo cinaa dhaabbachuun uummanni Oromoo sochii taasisu itti fuufe. Nageenyi hiraarfamtoota Oromoo isaan yaaddeessuu Gullallee Wuudiif kan himan addatti nageenyi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti kan isaan yaaddeesse ta'uu dubbatan. Lagannaan nyaataa guyyaa shanaffaa fi haala hardha mana hidhaa Qaallittii jiru. Arda ganama maatiin manguddootiin fi abbootiin amantii Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee haalli hidhamtootiin siyaasaa lagannaa jiran keessa jiran ilaaluuf Qaallittiitti argamanii turan. Haa ta'u malee manni hidhaa Qaallittii ol isaan galchuu didee sa'aatii dheeraaf ala dhaabee ture. Abbootiin amantii sadarkaa Oromiyaatti jiran haala jiruu tasgabbeessuuf jecha warra mana hidhaa Qaallittii jiraatan namootiin muraasaan ol seenuu kan danda'us ta'uu Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa sababa lagannaa nyaataatiin dadhabbiin bakka ciisanii gadi ba'anii isaan dubbisuu hin dandeenye. Kanumaan abbootiin amantii haala hidhamtootiin kun keessa jiraniin osoo hin argin deebi'uuf dirqamanii jiran. Jawaar Baqqalaa Hamzaa Shamsaddiinii fi hidhamtootiin siyaasaa biroo Qaallittii jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka balfaa amma jirurraa gara fooyyee qabuutti akka jijjiiramu haalli qabiinsa maatii hidhamtoota akka fooyya'u gaafachuuf lagannaan nyaataa erga eegalanii hardha guyyaa shanaffaadha. Sheekotii fi jaarsoliin muraasni ol seenuu firee argatan Jawaar fa'aa nyaataan akka dhaamsa ittiin ergachuuf yookaan ittiin nyaatan erguun kadhachuu turanis hidhamtoonni siyaasaa kunniin garuu hanga sa'a kanaatti nyaachuu didan. Karaa Hamzaatiin dhaamsa erganiin nuti garaa keenya guuttachuu fi miti kan qabsoofne kaayyoo keenya irratti du'uuf illee kutannee jirra. Nuuf yaadda'inaa jedhu dabarsanii Hamzaan akkuma kutaa isaatti ol deebi'een booda akka gaggabe Shamsaddiin himee jira. Dhaamsi nuti uummata Oromoo maraaf warra mootummaa keessa jiruufis dabalatee qabnu hooggantoota qaqqaalii hidhatti dararamaa jiran kanaaf osoo yeroon hin dabarre osoo gaabbiif hin saaxilamne dafnee akka dhaqqabnuuf jenna. Balaan guddaan gama kanaan biyyattii qabachuuf deemu hambisuuf yeroodhaan akka furmaatni godhamus dhaamna.
Hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hiikamanii qaama furmaata rakkoo biyya kanaa gaagaa jiru akka taasifaman biyyattiin daddaaqama siyaasaa kuffaatii diinagdee fi daddaaqama hawaasummaa keessaa bayyanachiisuuf hoogganoota amma aangoorra jiran qofa akka hin danda'amne hubatamee tokkummaa qofaan keessaa ba'uun akka hojjetamuu qabu dhaamna. Jirtan hordoftoota maatii Gullalleewwud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewwud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa.